Ishi isa jalqabaa maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin nagaan koo nagaan afuuraa biyya alaaf biyya keessaarra kan jirtan hundaaf haa ta'uun jedha. Itti aansuudhaan guyyaa irraa kanan qabadhee dhiyaadhee hafuurri qulqulluun dhaloota si'anaatiif hin barbaachisa jedhee kan inni natti kenne sagalee Waaqayyoo mata duree akkas jedhuu fi keeyyata macaafa qulqulluu uumama boqonnaa 6 lakkoofsa 9 irraatii kaasnee mata duree akkas jedhu irratti sagalee Waaqayyoo yeroo muraasaa wajjin hin dhageenya. Kanatti aansuudhaan daqiiqaa muraasa gooftaa kana hin galateeffannaa Waaqayyoon kadhannee gara mata duree kanaatti deebina. Isa dubbatame kanaan dhaloonni akka ittiin fayyan akka ittiin gargaaramanii gooftaan nu gargaara. Guddaa beekaa sodaatamaa sodaachisaa kan taate jiraata ilma Waaqayyoo galanni siif haa ta'u. Sagalee kee galgala kanaatiif ulfaadhu. Ammas sagalee kee dubbachuudhaaf humnaaf afuuraan isa nutti kennite kana gara dhalootaatti dabarsuudhaaf ayyaanni kee wajjin haa ta'u. Wantoonni sagalee kanaatiin mormanii dacheef qilleensarraa aarukutamanii sagalee kee dhageenye ittiin fayyina ulfaadhu nu gargaarta maqaan kee eebbifamu. Egaa yaadaan qabannee fuula Waaqayyoo duratti ayyaana Waaqayyoo keessa taanee sagalee Waaqayyoo keessa bakka tokko dubbifannee sagalee Waaqayyoo walii wajjin hin dhageenya. Innis akkas jedha. Seera uumamaa boqonnaa 6 lakkoofsa 9 irratti akkas jedha. Nohi dhaloota sana keessaa nama qajeelaa nama balleessaa hin qabne ture. Inni karaa Waaqayyoo irra deddeebi'uudhaan Waaqayyoo wajjin jiraate. Iddi dhaloota sanyii Nohi kanatti fufee hin lakkaa'ama. Iddi dhaloota sanyii Nohi kanatti fufee hin lakkaa'ama. Egaa obboloota koo biyya alaatiif biyya keessaarra kan jirtan hundaaf bara kana hin barbaachisa jedhee hafuurri qulqulluun sagalee kana sagalee humna wangeelaa kana kan natti kenne mata duree akkas jedhu irratti sagalee Waaqayyoo walii wajjin hin dubbanna. Mata dureen isaa idda nama gooftaa dhaga'ee jiraatu kan jedhu irratti egaa akkuma mata dureen kun armaa olitti ibsametti idda nama gooftaa dhaga'ee jiraatu kanaaf maaltu ta'a yookaanis immoo iddi nama gooftaa dhaga'ee jiraatu immoo maalidha kan jedhu akka fakkeenyaatti macaafa qulqulluu kana keessaati Nohiin seenaa Nohi nama Waaqayyoon dhaga'ee jiraatu. Waaqayyoon dhaga'anii jiraachuudhaan iddi dhalootaa akka lakkaa'u sanyiin badee sanyiitti akka deebi'u iddi badee iddatti akka deebi'u jireenyi badee jireenyatti akka deebi'u seenaa Nohi kana walii wajjin argan. Haa ta'uyyuudha malee sagalee Waaqayyoo kana keessatti iddi dhaloota sanyii Nohi itti fufee lakkaa'ame kan jedhamuu fi maaltu itti fufsiise nama lakkoofsisiisa. Tajaajiltoonni raajoon abbootiin mul'ataa wangeelaawwanni hunduu faarfattoon qaama waajjira fayyaa Yesuus keessaa kan hojjetan hundaaf sagaleen kun hin barbaachisa kan jedhamu akkamittiin itti fufamee lakkaa'amuu hin danda'ama isa jedhuu fi akkasumattiin jireenya dhokatanii jiraachuu yookaanis immoo jireenya da'atanii jiraachuu miliqanii jiraachuu duwwaa miti. Iddi nama gooftaa dhaga'ee jiraatu maal ta'a kan jedhuuf qabxii 5 walii wajjin in ilaallanna. Iddi namoota gooftaa dhaga'ee jiraatu maal ta'a isa jedhuu fi inni tokkoffaan itti fufee lakkaa'ama jedha. Kanaaf Nohi kun idda warra kaan keessaati iddi isaa qomoonsaa zariinsaa lammummaansaa adda ta'ee kan hin argame sababii gooftaa dhaga'ee jiraateefidha. Sababii gooftaa dhaga'anii jiraatanii fi iddi ofitti fufee lakkaa'ama. Sababa kanaatiif akkuma itti sagaleen sun dubbatutti lakkoofsa 9 irratti akka isummaa kana dubbifanne Nohi dhaloota sana keessa nama qajeelaadha. Bishaan badisaatiin nan dhufa jedhee sagaleen dubbatameera. Gooftaan Yesuus Kiristoos nan dhufa jedhee sagalee dubbateera. Arra nutis obboloota koo baay'een keenya sagalee dhageenye biyya deemnu keessatti biyya geenyu qabna jenne mana utuu lafarraatiin qabaatiin mul'ata lafarraa kan hin qabne akkasumaan jireenya yeroodhaa fi kan jiraataa jirru darabaa ishee jirru kanarra abbaan keenya hin dhufa jenne abdiidhaan eeggataa jirra. Isa dhufu sanaaf immoo ammam keenyatu of qopheesseera kan jedhu ammam keenyatu eeggateera kan jedhu attamittiin idda keenya gooftaarra jabeeffanneerra kan jedhuuf hafuurri qulqulluun galgala kana nutti dubbachuu danda'a. In dubbatas immoo iddi dhaloota sanyii Nohi kan inni itti fufee lakkaa'ame sababii maal godheef yoo jedhame dhaloota dhaga'an keessaa biyya dhaga'e keessaa lammii dhaga'e keessaa qomoo dhaga'e keessaati Nohis nama tokkodha. Nohi nama tokko ta'ee utuu jiru garuu nan dhufa isa jedhe sanaaf of qopheesse. Nan dhufeenis hin fudha isa jedhu sanaaf of qopheessa. Abdiin keenya jiraataadha.
sababii kanaatiif nan dhufa jedheera waan ta'eef abbaan koo dhufeensi fudhanaan jedheera waan ta'eef sagalee natti dubbateera waan ta'eef ani waa dhaga'een adeema waan ta'eef kanaaf waan biyya hojjetutti hin makamu waan hiriyoonni koo hojjetanitti hin makamu jedhee hundumaarraa of lagee jiraata afee jiraata eenyutu sagalee isa dubbatame sanaaf jiraachuudhaaf afee jiraateera bararraa afee jiraata faashinii bararraa afee jiraata warri kaan biqiltuu dhaabu mana ijaaru hin fuudhu hin heerumu waan borbadu wal morkatu hin morkanne hin dhaga'e malee waan eegamuuf qaba waan ittiin eegamaa jiruuf qaba ati dhaloonni gooftaadhaaf hojjechuudhaaf baatee jirtu waan eegaa jirtu qabda waan si eeggataa jirutu jira sababii kanaatiif akka haftee jiraattuuf hidda kee gooftaarra jabeeffadhu kanaaf inni lammeeffaani akkas jedha inni lammeeffaani itti nama gooftaa dhaga'ee jiraatu dubbii gadi fagoo yookaanis immoo mul'ata laga ceesisu dhaga 14 irratti immoo akkas jedhe 14 irratti ati muka ta'u irraa markaba tolchadhu keessa isaattis kutaa baasittiin jedhe maal baasi kutaa baasi golichi noo itti dubbatame yeroo sanaa gola itti dhaloonni hafanidha gola itti dhaloonni oolanidha wanti lafarraa badu kan ittiin deebee takkalamudha wanti lafarraati foxxoqu kan ittiin deebee hidda godhatudha hiddi badu sanyiin badu qomoon badu deebee sun akka lafa qabatuuf maal qopheeffattee jirta hiddi kee maalirratti dhaabbatee jira mukoota keessaati mutti gosa lamatu jira kaani hiddi isaa baay'atee gadi ergamee qilleensa kan hin filanne haala kan hin filanne bunaaf ganna kan hin filanne achi keessaati mutti silumaan dhaabbanni isaa irra keessa ta'e yookaanis immoo hundee gadi fagoo kan hin qabne tokko jira kan qilleensa filatee jiraatu kan waqtiilee garaagaraa filatee jiraachuu danda'a baratti dabarfamee kan hin kennamne haalotatti dabarfamee kan hin kennamne sababii kanaatiif noi baratti dabarsee of kennuu dadhabe haalota garaagaraatti dabarsee of hin kennin hin fakkaanne waan biyya hojjetu fakkaateen jiraan kanaaf tarkaanfii keenya deemsa keenya Kiristoos irra keeyyanna jennaan bara fakkaattee faashinii baraadhaan liqinfamtee haalota garaagaraatiin liqinfamtee dabartatuun taane wanta liqinfamuutiif afaan banee si eeggatu sana liqimsitee yookaanis immoo irra dabartee darbuu si gaafata inni kun deemsa kiristaanummaa dhugaa jedhama ati muka ta'u irraati markaba tolchadhu jedhe nooyin dhaga'eera waan ta'eef muka ta'urra waaqayyo warra kansaatti waan gadi fagoo ta'e waan hiddi isaanii jabaatee dhaabbatu waan bu'uura ta'e waan kiiloon isaa wal ka'aa ta'etti dubbata malee waan har'aa fi waan yeroodhaaf ittiin dubbatu waaqayyo warra kansaatti maaliif boru waan ooshitu qabda waan ta'eef boru waan hambistu qabda waan ta'eef waaqayyo ija booriitiin si ilaala waaqayyo nama booriitiin si eega waaqayyo fi keetiif si kaayatu hin taane dhalootaaf si kaaya kanaaf akka dhalootaaf taatuuf immoo bararraa haftee jiraachuu si gaafata ayyaanni gatii nama kaffalsiisa tajaajilli gatii nama kaffalsiisa humnaaf hafuuraan dhugaadhaaf jiraachuun gatii nama kaffalsiisa kanaaf waan hundumaarraati amnee jiraachuu nu gaafata muka ta'urraati jedhee itti menoitti mukuma keessaayyuu mukti daanaa'oodhaan nyaatamu jira mukti bishaan of keessatti kaa'uudhaa fi hin damdamanne jira arra deemsa kiristaanummaa keenyaatti yoo jireenya keenyatti yoo deebifnee ilaalle seenaa nooyi kana mukarraa tolfadhu jedhe isaan bara dhumaa yookaanis immoo bara bishaan badisaatti dhaqu arra nuun immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ibiddaan mul'ata ibidda sana jalaa ooluudhaaf guyyaa gala keenyaa sanaaf of qopheessuudhaaf waan ta'urraa sagalee waaqayyoo isa dhageenyu kan karaa dhugaa karaa jireenya weennoorraa machiirraa halbaadhummaarraa alalummaarraa hundumaarraati of hambifne gooftaadhaaf taane hundumaarraa of hambifnee afnee jiraachuu qaba gooftaa wajjin deemuudhaaf gatii nama kaffalsiisa buloota ko adaraan dhugaan namarra jiru gatii nama kaffalsiisa sababii kanaatiif afnee jiraachuu qaba inni sadeeffaan waaqayyumatu wajjin kakuu galay waaqayyumatu ofii masaa wajjin kakuu gala idda nama isa dhaga'eetiif wajjumaan kakuu gala akkas jedha waaqayyumatu wajjin kakuu galay waaqayyotu wajjin kakuu gala malee namni namatti dabarsee si illaatu yookaanis immoo waaqayyo idda isaa warra isarra jabeeffatan idda nama gooftaa dhaga'ee jiraatuutiif maaltu ta'a kan jedhu waaqayyo ofii masaa wajjin kakuu gala ormatti si naman waaqayyo
biyya keetti si namanu qabeenyatti si namanu si uummataa keeyyuu amma ni bilisee dhataanaan bilisee bilisee itti namanu waaqayyo